caaltuun dhaamsa hatantama dubartoota hundaa fi akkasuma Jadiid Muktaar kaafiyaadha dhaamte. Jadiid maalirra jira? Ka Jadiid fi Muktaar ammallee akkasumatti itti fufaa jiranii ciini isaanii ittuma fufaa jira. Wan duubatti deebi'aa jiru ka jettu caaltuun gama aaraatiin gara miidiyaa isii odoo neetworkiin qabaannetti dadhabbii isii wajjin hafuura isii addaan kutaa gara miidiyaa kanaan dhufte jechuudha. Hordoftoota akka biyyoontoota kiyya. Jadiid eenyu akkana godhaa jira yoo jettan taate Muktaarii jedhee namoonni hundi koomantii isaa irratti murteessaa jira. Dubbii kana keessatti immoo an akkanatti fakkaatu wanni kun piraankii ta'aa jira. Garuu immoo gaafa caaltuu hubadhutti mootuyyuu dubbiin kun akka dhugaa ta'e dhibbumaan dhibbatti addaan baafadhee jira. Sababni illee mucattiin tun soban beektu waa'ee miidiyaan beektu. Nafsee lama dhugaa jirtu gabbaaftee Jadiid Muktaar sargii irra jiranii anallee natti haasa'an jiranii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin hordoftoota kabajamtoota maatii chaanaalii Munalii Damii Afur akkasuma laayikii gochuu sheer gochuu fi yaada keessa yoo qabaattan dhaamsi kun immoo akka isin fayyadu odoo beektan Jadiid fi Muktaar maalirra jiranii jaarsota dirqimoo fedhiidha moo wanni jedhullee ni jira jechuudha. Caaltuun immoo dhaamsa kana uummata isiitiif dirqama dhaamte jechuudha. Sababni isaallee maaliif boruu rakkoon Jadii kaafiyaa irra ga'e narra ga'uu danda'a. Kaafiyaa irratti isiin tun dhalte ilmaan isaa lama odoo guddisaa jirtu akka dhiira kana qaqqabaa laala. Dhiira jechuun wallaahi laziif asumatti si qaltee si fannifte jechuudha. Caaltuun dhaamsi isiin dhaamatte karaa Jadiid qabate bor Muktaar qabataa bor Muktaar irratti fudhachuun danqamaa baadiyyaa keessa ta'e viidiyoo isii waraabaa turte. Dhugumatti gurbaan kun yoo mucattii kanarratti kafuu dhute gonkuma dhugumatti kaafiyaan gurbaa kana dhaabatatti ofirraa baaftee ijoollee isii guddisachuu isii caala. Maaliif ree burseenoo eenyu akka ba'u ilaala. Intalli amma jedhamtuun abaarri namaan taatu. Jaarsoliin sun immoo diigaa malee ijaarsa akka hin deemne. Mucaan kun niitii qaba. Niitiin odoo qabu irratti odoo ilmaan qabu irratti jireenya qaalaa kanarratti akkamitti intala isaaniitti irratti hafe? Maali? Intala isaaniitti irratti hafe moo har'a maali? Haa jarri wanni isaan laalan jechuudha. Akka inni yuutuubii dalagaa gurbaa marraqama intalli teennallee isaa wajjin ilaalchi isaanii kana. Wallaahi maal jettan jedha. Ilaalchi isaan qaban gurbaa mallaqa qaba akka jedhan gurbaa kanatti hidhuuf deeman jechuudha. Isinii galee namni aqlii qabu namni nagummaa qabu jaarsotiin gaariin jabduun beeytuun hayyuudhaan jechuudha. Arsiin bar beekamaadha. Akka nan goosisu arsiin dirqaman intalatti yanarraa fuudhu gonkumaan jedhu. Ittuu dhaqaniyyuu gaafa irra ciisaa dhaqaniyyuu kadhatanii warwaataniitiniini ilaa intala isaa san irraa fuudha miila jalatti kufanii. Har'a ammoo akka nama intalli isaanii irratti rakaftee maal jettee manatti haftee har'a gurbaa kanaas fuudhan jechuudha. Haadha ilmaa intalli tun deettee olmaa isiitu yoo hin baane har'a isirratti mootuyyuu cafarri dhiyeessituuf ta'a jechuudha. Dubbichi buraankii jedha. Muktaar mootuyyuu ijoolleen hundi murteessatti murteessa. Mucattiin tun nas beelama. Abaarri namni si abaaru kun siif ta'a. Dhugumatti siif ta'a. Si of kolcha. Si baasa. Jireenya akkanaa kana keessa hin darbita. Abaarri namaa kana jala hin hafta. Mee isinuma yuulaan koomantiin isaanii guutuun dhibbumaan dhibbatti. Abaarree Muktaar rabbi bultii haa diiguu malee haa ijaaru gonkumaan jedhan jechuudha. Subhanallah. Wallaahi dhaziin beeytani wanni ganama nama gaarii tokko gaariidha yoo eegan booda namni sun immoo deebi'ee facala. Mucaa kan namni hedduun jajaa ture. Dhugumatti jechuun Muktaar jechuudha. Jadiidillee namni jajaa. Garuu jaarsotiin bultii kaafiyaa diide tuni borrabbiin bultii intala isaanii diiguu danda'a. Kuni beekamaadha. Maaliif gurbaan kun har'aaf malee boruuf deemee haadha ilmaanii tanatti deebi'a. Maqaa malee boru deemee haadha ilmaanii tanatti deebi'a. Isirrallee ilma argatu. Jadiid ka jaalatu intala tan. Ka iddoo qabuuf intala tan. Isin hoo har'a ummannumti kun bar ummata akkam nagarrame. Wallaahi aziim. Arsiillee maqaa nyaattan jechuudha. Wallaahi billaahi arsiillee maqaa nyaattan. Arsiin dirqamaan bultii namaa diisisee hin fuusisu. Arsiin hayyuudha beekas otoo ta'u bultii teediigii teenne fuudhin jedhu. Intala niitiin hiitiitti hangafaa dhiisitanii fuudhin jedhu. Gurbaa mirqaasisanii qamaasisanii asan ijoolleen hararge yeroo mirqaantu waan jettulleen beektu duwwaa si arrabsuu feetee looma sana afaanii baafatti maaliif uumama isaaniiti waan ta'eef garuu immoo mucaa kana Jadii Muktaar illee itti jaalate silaa namni har'a qabee Muktaari Jadiid hin fuutu abadan maqaa kiyya qabdi. Kaafiyaan obboleettii tiyya. Ana borsa jaanna dhaqqabuu dandeetti namni jedhee dubbatu. Eenyu silaa har'a Muktaari. Silaa akka namni Jadiid wayiitiin seenne ka goosisu Muktaari. Akkuma warroonni koomantii murteessan kana immoo dhugumatti ani waan kana leen jedhu. Ani Muktaartu akkana godha leen jedhu. Sababni illee isaaniif rabbi walitti beeka. Inni sitti fuudhan hin jedhu. Ani murteessu. Sababni isaallee maalidha? Abbaan waan godhe ofii itti dhaqaadha. Zajaan amma immoo ooltiin bultuudha. Bakka
kanaan alatti murtaatu kana godhaleen jiru garuu warra yoo muktaar akkuma amaniitiin isaatu gabbaate fakkeenyaaf caaltuun gabbaatee dubbatte jarri dhiichisarra jiranii fuuse murtaarillee intala fira isaa fuusisuuf na fakkaata garuu mootuyyuu dubbiin kun dhugumatti jadeetti mucattii tanarratti fuudhe taanan dhiira kamu wallaahi billaahi hin dhamanina dhiirri amma dubartiirraa naftu jireenya of duubaan laaltu dubartii baay'isuu malee odoo afurillee fuudhe jedhanii ni fuudha jechuudha kun muktaaris boru caaltuu irratti amma fakkeenyaaf ishee harka kafalayanii gaafa harargee dhaqin talatee na haa fuudhan yoo jedhe maal gochuu hedha mi barkaan kanuman qaanamu kanuman saalfatu burmaal taar intalatan irratti hin fuudha akkamitti yaanne moo jireenya isaattu yamanitti deebuun hin yoo kaafiyaan eenyummaa biyya sanii qabaatte yoo waraqaa biyya sanii kaafiyaan qabaatu taate inni durumaayyuu akkuma kaafiyaan jette karoorri inni baafate durumaayyuu fuudhaaf gale malee waan biraati maa fuute dura mucatti matana maal fuudhumatti si galche maan taa'in akkuma muttaar taa'e sanitti erga fuudhuu hedde erga intala arsii fuudhuu hedde laa jaarsonillee wallaahi jaarsonillee astaghfirullah jaarsota ani badhachi keessatti moo wanni shakkaa jiru piraankilee natti fakkaata sababni isaa maal isinitti fakkaata jaarsotii jechuun arsii jechuun jaarsota keessa manguddootu jira mucaa kanatti manguddoon finne ofimmoo bara dubbiin nama dhibaa jira mucaa kanatti manguddoon finne sheeni tokko achi keessa jira kun dargaggoota qofa obboleessa muktaarii sheetichaa bakka dargaggeessuma akka muktaariif jadeeti jechuudha kanaas wallahi ofii biraankee fakkaatu ofii dhugaa fakkaata akka caaltuun jettutti hoo dubbannu hoo laallu dubbichi dhugaa fakkaata akka jaraatitti jaarsotaatitti hoo laallu muktaar akkasii rabbii keetti jedhe muktaar wallahi sirraan bareedu sirra si xiqqeesse namni si tuffate namni kabaja sirraa buuse namni si jaalata si kabaja erga gisee gaafa ati fuute dhiisiti utuu ati hin fuudhinillee waa hedduu si gadde gaafa ati kaamilaa wal dhabdallee hedduu nama hedduutu nama baay'eetu siif gaddaa ture gaafa ati dhibamtee fayyaa dhabdallee jaalatti tama gaafasi dhukkubsitee mana yaalaa si ciibsite achirraa deebitee har'a kaafii har'atti akkana hojjette mucattiin tun immoo deebitee dhuftee nasbee isii kaleessa mucattiin tun nama zuurii lamaaf opereeshinii jechuun waan qalbii miti jechuun amaliyaa kana gochuu akkamitti har ol kaatee mucattii tanarratti fuusista jaalalli teessan ni jaalatti immoo kaafiyaan jechuudha gurbaa kana gurbaan kun immoo wallaahi fuudhe taanan kaafii irratti fuudhe taanan cubbifamuun isa daaraa jala lixa lafti isaan kennaniif kamaali boru ijoolleen maan fakkeenyaaf du'a jiru miti lafti sii kennan maali yaani boru irraa ari'an isin galee ani yoo intalli teessan kalaas yaani intalli teenne nurratti haftee namni fuudhu dhabamee ta'e malee ani kana keessan jiru abada maa obboleetiiti yan taane wallaahi dhugaa jirtu raga maa abbaa kiyyees hin taane obboleessi kiyyees hin taane dhugaa jirtu raga kuni waan hin taane kaballeessaa qabamoo dhibbumaan dhibbatti jatiiti muktaariin caalaa immoo kaballeessaa qabe heeyyamame mistira nan baasina dhoysee fuudhu inshaallah kayri inshaallah waan dhoysitee fuutu rabbiin dhugaatee sii baasee jechuudha wanni dhoysitee fuutu maaltu irraa hidhate kaafiyaa hoo taate hojjaa hoo taate sambaleeta bifaa hoo taate akkana jirtu ta'a maaluma sitti hir'ate meeqa qabala dubartoonni sirriitti dhiirotarraa yaani abbaa manaa keessan sirriitti gudunfadha qaba abbaa manaa keessan sirriitti jechuun yaadas ta'e jabal ta'e abbaa manaa keessan qabadha dhiirri ani yaraa ofiin hin jettu dubartii baay'eefte jechuudha sababni isallee maa inni isaan dubartiin hin du'an dubartootumaaf du'an wanni isaan du'aniif waan biraa miti jechuudha waan isaan jaalatan waan biraa dubartiin ol guuru jechuudha wallahi dhiira tokko dubartii 10 hin kennine yaani nama fakkeenyaaf jechuudha dubartii 10 nama tokko hin kennine hin fuuti dhiirti haja dantaan qabdu maaliif bakka isaan fedhii isa malee waan biraan laalan jechuudha subhaanallah rabbiin dhiira tana sareen uume isaan sareedha jechuudha silallee jechuudha wallahi dhasi kanaaf jechuudha wallahi obboloota koo dubartoonni jechuudha rabbiin kee bakkuun jirrutti ka jaarsa qabdan jaarsa keessan qabadha ka jaalallee qabdan jaalallee keessan qabadha kan mootuun qabanne rabbiin nama gaarii nama aqlii qabu nama qalbii qabu ka sagalin fuune ka lama fuune ka takkitti wajjin qabritti galu rabbi isinii haa kennu dhiira bitaa mirga laaltu rabbiin isinitti hin wallahi du'aa isinii godhaa yetan mikise dhiironni gisee ammaa kana khalaas ardii jala nama dabarsaa jirti dubartii ardii jala dabarsaa jirti jechuudha
Garuu ani otoo kaafiyaan wallaahi dhaziin namatti qishu malee ani injiraamti akkanumatti jechuudha. Mucattiin tun guyyaa meeqeessatti bifti isii jijjiiramtee ka duraan jadii dhufuu hiriirtee mana isiitti deebite amma mootuyyuu kaatee mana haadha ofiitti deebite. Maaliif ree kalas isin haadha hojii jireenya murteessite jechuudha. Sababni isallee mana addaa keessa jiraattee maal gooti jire wanni godhamu hin jiru jechuudha. Har'a haadha san kaleessa gadda guddaa dabarsitee inni kun ka duuda isii kutuleetti dhufe. Kaleessa gadda san keessa tarte har'a mootuyyuu mee maal jetti uuma isin ajaa'ibuyyuu laala qaqqabaatti laala. Wallaahi aziim haraam aleekki wallaahi jedhee rabbiin sitti haaladhu kun mootuyyuu waan hin taane hojjete gurbaa waan dalagu waan faayidaa qabdu takkallee hin dalayne asan arsii maqaa nyaattan jechuudha. Koomantiin isaanii guutuun arraba malee wanni biraan jiru. Arraba achi bultii teedii gamiiri muktaar jechuu malee ani tokkoffaa wallaahi dhaziin billaahi dhugaa dubachuuf maa sodaadhisanitti rakkate mucattiin tun nasbee lama wallaahi wanni isaan barreessu koomantiin isaa diigamii malee wanni isaan dubbatan hin jiru jechuudha. Muktaar diigamiiru bultii teedii rabbii sii caaltu adda wallaahi afaanirraa fudhattee ijoollee rabbii sii fi caaltu attaan haa baasuu geette jechuudha waan bira darbee. Obboloota koo kanuma hunda maaltu fide? Gurbaan kun mootuyyuu yookiin beekee dalaga yookiin wallaalee dalaga. Maaliif rabbiin zajaate kakate rabbiin hin dalaga jechuudha. Rabbiin itti kakate zaja. Yaani yoo rabbi malee nu wanni beeknu jiru. Nu nama abaarri wanni nama goonullee jiru. Dhugaan kaafee ammoo rabbiin isii habasu. Ilaa waan biraan kadhatinaaf obboloota kiyya yoo dhuguma jaalattan yoo dhuguma kaafiyaa jaalattan wanni isin kadhattanii fi tokko maal isinitti fakkaate obboleen kiyya. Rabbiin jaruma afaan wal hawallaa jiru. Rabbiin immoo jaarsotumaa fi intala saniitii akka gurbaasin heeruma jettee rabbiin afaan isii wal hawallaa jiru. Wallaahi tana achi waan biraan kadhannuuf nuti. Du'aan nuti goonuuf tana malee caaltuuf muktaa rabbi addaa baasuun maaliif namoo hiree qaba hiree eeggata. Isin galee nu kana jechuun barbaadu kuni nurraallee hin tolu. Isinillee mana namaa keessa jirtanii. Maaliif waan isin qunnamu yookiin jaarsa qabdan yookiin jaarsan qabdanii waan isin qunnamuun beektan. Kanaaf immoo maal isin godha nama abaaruun jechuudha. Dhugaa rabbii arga jechuudha. Rabbiin bar waan xiqqishuudhaan qaadha jarri hin fuune jedhanii utaala kana waan xiqqishuudhaan bultii tana diiguu danda'a jechuudha. Kanaaf immoo wallaahi dhasee isin wanni isin abaarsiisu mana namaa keessa dalaytanii akkamitti oollee akkitti bulluu hin beeynu maaliif du'aayi magodhaaf du'aayi wanni caaltu hin jirtu isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya du'aayi godhaaf du'aayi wanni caaltu hin jirtu ankanuma isin jechuu barbaada wallaahi dhaziif dhiifamnarraa ta'a anuu ka dubbachuu hin dandeenye wallaahi dhaziif ka dubbachuu hin dandeenye anaa kana dhukkubu wallaahi dubbiin kaafiyaa garaana nyaatte har'as bahee dubbadha jechuudha wallaahi dhaziif dubbachuu hin danda'u viidiyoolee waraabachuu hin danda'u alhamdulillah rabbil alamin ala kulli haala nagaa ta'e rabbiin galanni haa ga'u. Asman ana le du'aayina godha hordoftoota kabajamtoota kiyya rabbiin si haa aafiyoo naan jedhaati inshallah nu aafiyamee jira rabbi ammallee umrii keenya